Ummanni Kush maqaa Itoophiyaa jedhamuun waamama. Itoophiyaa jechuun afaan Giriikiin biyya ummata fuula gubataa yookaan gurraacha jechuudha. Oromoon akka kushummaa isaatti Itoophiyaa dabalatee naannoo kaaba baha Afrikaa kan waggaa 800 dura irraa kaasee qobatee jiraateedha. Sabni Kush jiddugala Itoophiyaa dhaloota Kiristoosii dura bara 3500 hanga bara 1000tti qabatanii jiraataa turan. Habashoonni gara baha Afrikaan kan dhufan bara 500tti dhaloota Kiristoosii dura kaasee hanga bara 100 dhaloota Kiristoosii booda ta'uun ni beekama. Ummanni Oromoo baay'inaan gaanfa Afrikaa biyya Itoophiyaa keessa jiraataa turedha. Lafti Oromootaa jiituu, badhaatuu, bal'oo fi gabbattuudha. Biyyi Oromoo Oromiyaa yoo ta'u afaan isaanii ammoo afaan Oromoo jedhamee beekama. Moggaafamni Oromiyaa jedhamu namoota Awurooppaa kan biyya keenyaa sababa adda addaatiin dhufan seenaa barreessan keessaa Lewis Craft namni jedhamu maqaa biyya Oromootaa Ormaaniyaa jennee haa waamnu jedhee akeekee waan tureef sochiin bilisummaa, walqixxummaa fi sabboonummaa Oromoon akka guddataa fi cimaa dhufeen biyya Oromoo Oromiyaa jedhee akka waamu taasifame. Biyyi Oromoo bara 1830 fi bara 1840tti Awurooppaanota biratti Ormaaniyaa jedhameeti beekama. Kaartaan biyya Oromootaa mul'isu Ormaaniyaa jedhamee akka waamamu barruuleen The Journal of Geographical Society November 23 1843 years jedhamu irratti maxxanfamee kan bahe ni argama. Dr. Beek bara 1847 biyya Oromootaa Ormaaniyaa akka jedhamee fi ummanni Ormaa yookaan Oromoo akka jedhamee waamamu barreeffameeti jira. Barruuleen mata duree The Social History of Races mata duree jedhamuun maxxanfamee fi The Soil of Ormaaniyaa General Rich jedhee maqaan biyya Oromoo Oromiyaa ta'uun ragaa baheeti jira. Afaan Oromoo afaan Kush keessaa isa tokkodha. Qorattoonni afaanii afaanota Kush bakka gurguddoo afuritti qooduun kaa'aniiti jiru. Tokkoffaa Kush kaabaa, afaan Benjaa fi afaan Kunamaa yoo ta'u, inni lammaffaan ammoo Kush jiddugala afaan Agaw, inni sadaffaan ammoo Kush kibbaa afaan Taanzaaniyaa keessatti dubbatamu, inni afuraffaan Kush bahaa deebi'anii bakka afuritti qoodamaniiti jiru. Kush bahaa kunniin illee kaabaan afaan Affaarii fi Saahoo, kibba bahaan afaan Sumaalee, Rendilee fi Faayisaa, jiddugaleessaan afaan Oromoo, Konsoo, Gidoollee, Gaatoo, Arbooraa, Gaammoota, Galba, Tsameeyyii fi Magdadoodha. Baddaan ammoo afaan Sidaamaa, Hadiyaa, Burjii, Gedoo, Alaabaa, Kambaataa, Xambaarroo, Qambeennaa fi Marqoo jedhamuun beekamu. Garuu afaan Kush ilaalchisee kallattii isaan Oromoo akka Kush bahaa fi kibbatti kaayan kun yaada qorannoo cimaan deeggarame hin fakkaatu. Maaliif yoo jenne sabni Oromoo biyya Itoophiyaa maraadhiisii biyyoota akka Nuubiyaa yookaan Suudaan, Eertiraa fi Keeniyaa bira darbee ummata jiraatuu fi ummata gammoojjii qofa osoo hin taane irra caalaan biyya baddaa keessa kan jiraatan waan ta'eef yaada qorannoo cimaan deeggarame miti nama jechisiisa. Qorannoo kitaaba seenaa Oromoo hanga jaarraa 16ffaa keessatti Oromoon akka kushummaa isaatti waggoota 800 durarraa eegalee dhaloota biyya kanaati. Ummanni Kush durii kun yeroo ammaa Itoophiyaa qofatti afaanota 23 ol kan ummanni adda addaa dubbataa jiru qoodameeti jira. Isaanis afaan Oromoo, Sidaama, Burjii, Affaar, Sumaalee, Kambaataa, Gedoo, Saahoo, Konsoo, Hamantaagii, Hawingii, Qimantii, Hadiyaa, Bareeritti, Busee, Irbooraa, Dasseenecha, Gawwidii, Goobeez, Baay'isoo, Gideellaafaa akka ta'an seenaan ni dubbata. Hiddi sanyii Kush yeroo ammaa Itoophiyaa, Jibuutii, Eertiraa, Taanzaaniyaa, Sumaalee, Suudaan, Keeniyaa fi kan kana fakkaatan keessatti jiraataa jiru jechuun ibsama. Afaanota Oromoota irratti namoota alaa kan qorannoo gaggeessan keessaa namoota Awurooppaa kan ta'an keessaa bara 1833 namni Tuusheek jedhamu, bara 1840 namni Fuut jedhamuu fi namoonni biroo baay'een qormaata afaan Oromoo irratti adeemsisanii jiru. Misaayinoonni Kaatolikii kan naannoo Dirree Dhawaa turan afaan Oromootiin kitaaba hiika jechoota afaan Oromoo barreessaniiti jiru. Barreessitoonni afaan Arabaa baay'een waa'ee seenaa Oromoo fi
Oromiyaa hedduu barreessaniitii jiru. Akka qorannoon biyyoota seenaa fi akka kitaabonni seenaa hedduu irratti ibsametti jechi Itoophiyaa jedhu jecha Giriikonni Itoophiyaa jedhanii waaman irraa kan madde yoo ta'u, hiikni isaas biyya namoota fuulli isaanii gurraacha yookiin gubataa jechuudha. Giriikonni biyya Misrii dhaloota Kiristoos dura bara 332 hanga bara 30 wayita bulchanitti biyyoota kibba Misrii irratti argaman hundaan Itoophiyaa jedhanii akka waaman barreeffama adda addaa irratti hubachuun ni danda'ama. Yeroo sanatti kibba biyya Misrii kan jiraatan saba Kuush yoo ta'u, sabni Oromoollee saba Kuush kanarraa akka fottoqee fi damee Kuush akka ta'e irratti walii galameetii jira. Kuushiin ammoo lafa kaaba baha Afrikaa keessa yeroo dheeraaf kan jiraataa turan ta'uu ibsameetii jira. Kanaaf maqaan Itoophiyaa jedhamu kun irra caalaan kan inni bakka bu'u saba Kuush ta'uu ifa galaadha. Kanarraa yookaan Kuushota keessaa ammallee sabni Oromoo akka uummata bal'aa fi ardii bal'oo qabatee tilmaamuun nama hin rakkisu. Garuu amantiin kiristaanaa bara 333 yeroo biyya kana seenetti maqaa kana mootiin Aksum Izaanaan barreeffama dhagaa irratti boccisiisee mootii Itoophiyaa jedhee akka of waamee fi biyya Itoophiyaa amma jedhamtu tanallee maqaa kanaan waamamuu akka jalqabde kitaabilee barreeffaman tokko tokko irraa hubatamuun ni danda'ama. Sanyii ilmaan Nuh sadiin keessaa ilmaan Kaam yookaan Kuush bifti isaanii gurraacha, isaanillee haala adda ta'een ummata addunyaatiif burqaa qaroominaa fi beekumsa dabarsanii kennuun kan danda'an ta'uu Dursilaa Dunjee ibsaniitii jiru. Biyyoota Misraa hanga Hindii, Suudaanii hanga Itoophiyaa, Eeshiyaa hanga Ispeenii, Ameerikaa kaabaatii hanga Ameerikaa kibbaa, Noorwee hanga Raashaa keessatti hanbaawwan arkoolojii kan lafa keessa qoratamanii argaman beekumsa Kuushotaa fi wanti isaan addunyaaf gumaachan ragaa guddaa fi seenaa qabeessa ta'uu isaa ni hubachiisa. Itoophiyaanonni sanyii Kuush ta'an hawaasa ardii tanaatiif hundee fi burqaa beekumsaa akka ta'an kitaaba Dursilaa Dunjee barreessan keessatti ibsameetii jira. Ardii addunyaa tana irratti baay'ee kan dinqisiifamu kan akka jaarmiyaa yookiin instituushinii seeraa fi aadaa kan gumaachan Kuush ta'uun kitaabichi nu hubachiisa. Ragaawwan adda addaa kan biyya Misrii irraa argaman wayita sakatta'aman bu'uura saayinsii fi ogummaa harkaa kan Misrii keessatti argamu uummata Kuush Itoophiyaa kan hojjetame akka ta'e qorannoon kan irra ga'ame ta'uu Dursilaa Dunjee ibsaniitii jiru. Kuushonni hojii waldaa yookaan kooppaaraatiivii irratti baay'ee akka xiyyeeffatanii fi seenaa dimokiraasii dhugaa akka raawwataa turan, akkanuma gamoowwan ijaaruu fi haroo gurguddoo qotanii akka itti fayyadamaa turan kitaabni kun barreeffama wabii gochuun ifa godheetii jira. Akka adde Dursilaa Dunjee ibsanitti hayyuun seenaa Eliyoot Smith jedhamu akka qoratetti aadaa fi qaroomina uummata Kuush Itoophiyaa gara hawaasa addunyaa darbuu kan jalqabe bara 1500 hanga bara 1000 dhaloota Kiristoos dura akka ta'e addeesseetii jira. Mootiin Kuush Nubiyaa guddicha Piyoo kan jedhamu yeroo Misriin bulchuu jalqabe mallattoo mootota duraanii dhiisee haala haarawaan mallattoo mataa jawwee lama qabu adda isaa irratti hidhachuu eegale. Kunillee mallattoo taayitaa hooggansa kan Oromoonni kallacha jedhanii mataa irratti hidhatan kan wal fakkaatudha. Haaluma wal fakkaatuun mallattoo mataa jawwee lamaan kan moototni Misrii kan Kuush ta'an yookaan Firaa'oonota gurraacha jedhaman mataa isaanii irratti hidhaa turaniitii jiru. Kana wanti godhaniif taayitaa gara lama Kuush fi Misrii kan qaban ta'uu ibsuuf jedhama. Magaalaan guddittii teessoo mootummaa Kuush Naapataa tan jedhamtu dhaloota Kiristoos dura waggaa 590tti barbadooftee turte. Kanaan booda dhiibbaa mootummaa Misrii jalaa fagaachuuf jecha mootichi Kuush Arkamaanii kan jedhamu dhaloota Kiristoos dura waggaa 275tti magaalaa teessoo mootummaa Kuush gara kibbaa qarqara laga Abbaayitti hundeesse jedhama. Qorataan seenaa Toomaas Giraafiks jedhamu bara 1927 kitaaba maxxanse keessatti akka ibsetti hundeeffamni mootummoota Firaa'oonota gurraacha dhaloota Kiristoos dura
waggaa 350 ta'a jechuun ibsa. Itti dabalee akka jedhetti hidhaa dhaloota Firaa'oonaa gurraacha isa sanyii mootummaa 12 kan hundeessan karaa kaabaa irraa ka'uun qarqara laga Abbaay hordofuun Misrii kan weeraran sanyii uummata Kushoota Misrii durii kan ta'an Oromoota jedhee hima. Barreessitoonni akka Christopher Ehert uummanni Kush naannoo bahaa fi kaaba Afrikaa kanatti seenaa jireenya waggoota 800 ol qaba jechuun yoo ibsan, barreessitoonni biroo ammoo waggaa 15,000 ol akka ta'e addeessaniiti jiru. Dr. Lipesso Jidilebo namni jedhamu ammoo waggoota 15 dura Itoophiyaatti uummanni Kush kan amma jiran horii horsiisuu fi qonnaan jiraachaa akka turan barreessaniiti jiru. Haa ta'u malee namni kun Oromoon biyya kana keessa duriirraa kaasee akka qobate wanti ibsan hin jiru. Garuu keessa darbanii Oromoonni waggoota 100 keessatti biyya tana waliin ga'e jechuun himu.